amma sitti fufa mucaa soddaa eenyu kana mooyu blookiin godha warri moderatora itti fufa barsiisaan caraa siniif ilaalla. Mana godhi yaada isaa haa dubbatu blookii hin godhina yaada isaa haa dubbatu. Alfaligim. Inni እንደዚህ አይነት ልጅ ሰው አልፈልግም። ani namoota baay'een jaaladhu faana jiraadha kuno namoota gurguddaa faana እንደዚህ አይነት ሰው አይመችም ይለቁን በራሴ ብሎክ አድርጌ ቆሻሻ ከሰኒ faana taa'u sun barbaadu asoo sun barbaadu iddoo kana nama galchina miliyoontii dhufaa jira tokkichoo galchitu itti fufaa barsiisa ifamu iddoon taane sin amneerra waan masiri maal waan walooti hundi keessan bakka jiraatan jalqabaa tokko hojjee waan baay'ee kanan turu yeroo jalqabaati waa'ee miliyoon kanarratti yeroo gadi bayyaa kanatti biratti beeru dhaarra guyyaa jalqabaati waan tokko garuu seetti barbaada garaa keessan namni yeroo yaada sinii kennu namas bilookii godhina bilookii gochuun waan biraan nutti fakkaata waan ta'eef yaadicha fudhachuu dhiisaniiti jechuu danda'u waan ta'eef rakkoon qabu bilookii gochuu waan ta'e arannee sayyuun qabu miidiyaan kun immoo miidiyaa arrabaa ta'ee eebbifameera yoo tokkicha waan ta'eef danda'uudha kan arrabaas kan eebbaas dandeenyee jiran kanaaf maal gochuun maal jechuun barbaade beektaani tokkoffaa dhimmi miliyoon dhimma taraa miti akka isti yaadina miliyoon qabuu yoo dhiisan maalii osoo dhiisanii bira darbanii jiraatanii maal rakkoo qaba kan jedhamu hin danda'amu sababiin isaa namoonni akka miliyoon kan biraa miidiyaa kan itti fayyadaman eega miliyoon karaa kan fammasee ani sammasuu nan danda'a kan jedhamu baay'ee nuuf danda'u akkuma hin dhufe kanaaf dhimmi miliyoon yookaan seerra qaba yookaan darbee nama dhuunfaa wayii qabuu danda'a malee dhimma akkasuma bira darbanii miti miidiyaan immoo wallaalee dhufa waan ta'eef miidiyaa lammaffaa akeekkachiisa warra fi sodaa ni qabu lama namoonni rakkoo amantaa irratti barbaadan yookaan immoo gargaaree amantaa kaasuu barbaadan tokko maanii jiru lafa jiru carraa wayii eeggatu jechuudha carraan isheen waliin tokko kan akkanaa lama dhufuu danda'a kan akkanaa sanii dhufuu danda'a isheen hunda jalqabaatii yeroo saniif karaa banuu ta'a akkamitti cufnaan marii akka ta'aati garuu yoo danda'amaa ta'e warri garee wangeelaa garee shaadaa jedhu wal fuudhuura garee lamaan garsi tokkorra taa'uu danda'a yoo dandeessan hojiin keessa kan dalaguudhaa kan ta'uu qabu garee shaadaatii fi garee warra wangeelaa bakka tokko godhamee dandeessu inni hin danda'amu taanaan dubbii dhuunfaa adduusi inni danda'amnaan nagaatama lammaffaa osoo biloon gosinii irra gosinii irraa akkas akkasii akkanii jirtu dalagaa jira muufamee jira ta'uudha iddoo hin soodaan isaan garuu gosinii sun garaa maaliif jabaan leenca goota gobasi yeroo jiran akkaasi gurgura guddaa keessa jiruun akkasuma namni dhuunfaa tokko namni waa'ee wangeelaa hojjetu akkamitti caalaatti guddisi gaafa sana faallaa warra musliimaa deemu waan barbaachisa okay musliimonni amantaa ofii irratti akka fakkeenyaaf kiristaan tokko dhiisuu danda'a yookaan biyya tokko dhiisuu danda'a musliimonni immoo humnaan amantaa na eeggadhe haadha qorraa mana qorra ijoollee qorraan amantaa koo jaalladhu isaa dhabbi nan ga'oo jedhee nama amantaa isaa tokko ofirraa dhowwuu danda'a humnaan garuu san dura seerri
geessuun rukutuun noormaaliidha iyyuu yoo sana darbee jiraate hoo gaafuma sana yoo dhimma lubbuu ta'e hoo gaafuma guyyuma gaafa qabuusa eenyu komachuuf jirtuu gaafsan mucaan kun tokko dhaloota akka isaa of duubaa oomishaa dhufuu danda'a. Lama namni ati dhiisteedhaaf amantaa ofitti irratti immoo gurbaa kana dhiisu jiraachuu ibsuu danda'a. Seerri soo dursee qabee jiraata ta'e gaarii hin qabne seerri namni immoo dhagee qaba. Kana achumatti naa qaba. Erga kun ta'ee ka'e garuu wanti fokkisaan maalinni bakka san dhaqanii akka waan saree qabaniitti akka waan bineensa daggalaa wayii qabaniitti viidiyoo irratti hojjechuun barbaachisan turre. Mana hidhaa bira dhaabbatanii akkanatti anatu qabee anata kana waliyyanii irratti fokkoruun barbaachisan turre. Afaan Oromoo dubbataa Oromoodha. Dogoggoraa mucaa keenyaati. Akkuma akka kootti barbaachisan turre. As dabarree namoonni feemesii ta'anii miidiyaa kanarra jiran gurguddaan namni akka isaa taana jennee akka eebeluu taana akka eebeluutan miidiyaa kanarratti beekamtii argata jedhee kan hojjechaa turanii as ba'ee dhimmi kun dhimma dhumaati. Waltu sodaachisuun barbaachisan turre. Amma amantaa tokko fixu hin jiru. Amantaa wal fixu yoo ta'e malee. Isinin fixaan hin jiru. Wal finnaa yoo ta'e malee. Eenyu fixa? Uummanni mana baay'ee tokko dhuguma tokko fixuu hin danda'a. Tokko irra caaluu hin danda'a. Wal fixuudha malee eebeluu fixuu hin danda'amu jechuudha. Kanarraa of naa eeggadha. Kanaaf maaliif furmaaniidha? Dhugaan jiru galtee argannee jirra. Ani dhimma miiliyoona irratti hojjedhee eboona maltiimiidiyaa kan jedhu kan kooti. Isaan viidiyoo wayii hojjedhee hamma hin danda'u nama gorsee namoonni achi jalatti ana fooloo na godhan naannoo gama 2,000. Nama akka kanaa osoon barumsa wayii yookaan saayinsii wayii barsiisee namni 2 fooloo nan godhan. Dhimmichi dhimma fooloo akka taphachumaan akka na hubattaniif. Anuu ittiin hojjechuuf fooloo itti argachuuf osoo hin taane wanti kun gara kooti gorsa wayii haa ba'u narraa jedhee hojjedhee fooloorsii fi laayikiin isaa amma 100 ga'e kan duraan 50 geenye jechuudha. Itti yaadiin iyyuu eegala nama kana hordofe namni itti yaadii dhimma amantaa kan irratti immoo waraana kaasaa jiru kanaa ol fooloo ittiin guddifata kanaa ol qarshii ittiin argata. Kanaaf warra miidiyaa kan irra jirtan nama 170 wayii 8 mul'ataa jira. Adaraa keessan girri kana dhaabaa. Uummanni kun uummata nyaateen quufiin uummata karaa manaa jiraachisuu dadhabee uummata zayitiin jiraachisuu dadhabee fi uummata haatii fi abbaan alatti du'aa jiranidha karaa biraati. Balaan amantaa immoo balaa biraati. Adaraa keessan yoo dandeessan karaa keessaa wal quunnamaatii gareewwan kana lamaan maaddii tokko irra teessisaatii akka abbootii keenya duraanitti walitti araarsuuf yaala. Dhimmi miiliyoon garuu dhimma dhuunfaa dhimma taraati gurbaa kana osoo qabuu baatanii jiraatanii maal rakkoo qaba warri jettan adabadhaa. Miiliyoon osoo dhimma taraa ta'e har'a kaan Ameerikaadhaa, kaan Awurooppaadhaa, kaan Itoophiyaa keessaa, kaan Dubaay irraa girgirri ni ka'u ture. Mucaa beekamaadha. Karaan taanii haa beekamu dhiisu mucaan kun beekamaadha. Garuu namni beekaman namni fuulli isaa miidiyaa kanarratti beekamu tokko yoo humni irra buute kaameeraa jala kaata dhimma taraa miti. Dhimma noormaalii miti jechuudha. Osoo dhimma noormaalii ta'e maal gochuu amantaa lama bakka irratti walirra. Raayyaa abbaa macaa ustaazaa abbaa macaa yookaan immoo paastirii wayii dubbatee miti akka itti gabaan kun goolamaa jiru. Gurbaa sin taraa jettan kanatti dubbate. Gara namoota gurguddaatti yoo deemee osoo akkas ta'e jalqabuma gaafa wayii gaafuma qabu iyyuu osoo dhimma guddaa tokkorraa ka'ee jiraate kan kana achi barumsi guddaa isin argattan maalinni namni miiliyoon beekamaadha. Beekamtiidhaaf hojjeteera. Hamma maatii ofii gadi baastu hojjeteera miti. Ittiin qarshii hin arganne. Jireenya isaan jijjiirre. Ulfina ittiin horree jechuudha. Dubbisni ittiin baay'isuu akka dubbisni ittiin baay'isan beeka. Walumaa galatti gareen kun lamaan ani qoricha wanni hin jedhu furmaata wanni hin jedhu. Deeggarsa dhaabaa. Kan kanaachi miiliyoonii fi qarshii muranii mana adabaatti miiliyoon sappoortii gochuun noormaali. Miiliyoon wagana qaba bara. Oromoodha. Ani miiliyoon kanan garuu achi keessaa baasii gorfachuudhaaf achitti immoo gargaaruudhaaf akka inni rakkanne gochuun anaaf mirga. Sigalee lakki dhimmi kun dhimma musliimotaati. Musliimoonni qabanii jiru akkasumatti kan jedhamu seeratu qabee namni immoo gargaaru kun noormaali. Gaafa kun as ollaa keenya miti namoonni baay'een kiristaanii musliimii dhaqee gaafatee jira gurbaa abdii kan noormaali. Garuu
tokko hin jiru. Amma lolayyuu hin taane. Keessattuu abdiin gaafa gadi ba'ee to'ii waan gurguddaa godhu kiristaanni tokko bakka kanatti qabee mana hidhaatti geessuudhaaf yaaliin goone kan karaatti dhakaa dharree hin jiru. Kan mana keessa dhaqee abdii qabee gadi baasee hin jiru. Maaliif keenya lolaa waaqayyoo waan itti amanuuf kiristaanni. Gaarii garuu akkas ta'utti irra ture bargaafa silaa oo akkas ta'e jechuu kooti. Amma immoo iddoo kan keenya irra miti. Fakkeenya lama qabna. Karaa akka warra peentotaa tuqamuu warra peentotaadha. Abdii qabna. Karaa warra musliimotaa tuqamuu warra musliimotaatiin immoo miliyoon qabna yoo jennee miliyoon jalqabayyuu peentee miti. Waa'ee amantaa hin beeku. Hin baranne. Dhimma dhuunfaa isaati. Maaliin ragaan keenya ortodoksii arrabsuusaa, peentii arrabsuusaa, musliimota arrabsuusaa amantaa dhabuusaa mul'isa. Hin baranne, hin gorfanne. Amantaa bakka bu'ee miti kan musliimota tuqe. Dhuunfaa isaatiin mirqaanee namoota kakaaseera. Malee nuti peentee bakka buufateen gurbaa kana waldaa keessaa bahee dhaqee akkas miti. Kanaafuu yoo dandeessan akka namaatti hin dubbadha. Akka nama waan tokko galee fi dhimma kanarratti hin dubbadha. Malee amantaa bakka bu'ee hin dubbadhu. Adaraa keessan namoota kana tasgabbiitti godha. Dubbii darbuu kana jettanii immoo warri baay'een keessan guyyaa 3 ta'e yookaan guyyaa 4 ta'e miti. Ba'uuf deemanii mukuun keessaa ba'a. Baay'ee baay'ee 7 lama. 7 lamaa jecha afaan keessan waan gadhee irra buusina. Inni darba wanti kun kan hin dabarre hin jiru. Qananii addunyaa awwaalamtee darbiteetti. Irraanfatame. Laphee keenya keessa soma duftu darbiteetti. Amma kunoo nuti tattabataa jiran kolfaa jirra dhimma biraa kiraa geerraa jirra. Dhimmi biroon immoo yoo baay'ate guyyaa 5 tafe. Guyyaa 5 kana jecha afaan walii keessan bu'inaa. Hin darba. Of eeggadhaa. Tasgabbii godhadhaa. Seerri biyya sadii waan godhe haa godhu. Garuu push gochuun garaagarnaa kuni gara miliyoonii mana hidhaa keessa keenyee kaaneetu walitti deebi'aa jira barasitti. Magaalli miidiyaa irraa magaala biraati. Uummanni immoo lafatti beelaa jiru jira. Biyya biraatti rasaasni biyya fixaa jirti, beelli biyya fixaa jirti. Dhiisaa wanta kanaa dhaabaa. Yoo dandeessan immoo dhagaan jira kan Mubaarak fa'aa dhagaatiin ture. Kan gurbaa antinaa eenyu maqaan isaa gurbaa Ameerikaa jiru kan dhagaatiin ture. Hamma ta'e walii garuu yaadu. Ammoo wanti dhufu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa warra miidiyaa irraa hin hoogganamtu. Mootummaan Itoophiyaa tiktaakidhaan hin hoogganamtu. Kan jiru seera. Biyya sana seera jira, biyya kana seera jira. Garuu gatii Debiltaa bii godhaan dhugeessan namoonni asirra jirtan debiltaa bii reefu nama kuma deemee torba jira maal debiltaa bii yoo gootan nama 251 jira waan ta'eef hundi keessan debiltaa bii godhaan. Harkaan qabaan jiranii bara. Sagaleen koo jiraate gocha. Jira. Itti fufaa barsiisan. Koo jira. Sidadhaa'ee. Kan xumureetiin jira. Wanni dhumarraan baddu namni baay'ee dubbatu waa arraba kana dachaafata. Kanaafuu baay'ee dubbii keessa gocheetu kan kanarraa fi ragaatti naa oola dhugumatti garuu eessayyuu hin jiru. Kan rabbi na argu eenyuu fuulluu nagaadhaaf malee. Kana qofa kan hubattanii barbaada. Galatooma barsa dhugaa rabbii namoonni baay'ee jaalladhu namoonni baay'ee kabajuu irra of